eenyummaa koo laaltee jaalalaaf na wa'amte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Kuno viidiyoon dura waan dheeratteef karatti daamurree viidiyoo lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Saniifuu viidiyoon dhadheerachaa deemtii gaa tartiibaan waraabna. Guyyaa lamatti isiniif gadhiifamti. Ta dura linkii jala isiniif kaa'amti. Hin daddabe. Waa dhugu. Sayidu waa dhugu malee naasa'u. Waa kutatu malee naasa'u. Ani hin beeku kanumatti itti fufuu jira daawwattoota. Yalla Sayidu lubbuuf waa kutachaa waa dhugaa haasa'u. Laafachuu jirtaa bara sagaleen. Dhaaba takka dhugeetiin. Akkasii daawwattoota keenya. Ay aboo amma sagalee deebisaa. Usme ammoo doona keessaan kun sagalee deetiin jira. Akkasii daawwattoota keenya nu lallabdeen jeena gammasa sira akkasin na lallabsiise. Hoota waliin haaduu inuun isiniin jaa yoo deebottan yoo beeloytan waliin haa nyaannu. Najjaash akka goone viidiyoo wal duraa duubaan akka goone gartanii reefu maal isa goone? Arraba ija babbaasee yoo dhabba. Mijiyyoo bareedduu diimtuu tana fakkaatu. Mijiyyoo amata 15 ta daftee guddattee nama 18 fakkaatu tana daftee guddatteeti. Daftee guddatteeti akka keetii ijoolleen fakkaatu mijiyyoon daftee guddattee ijoollee ama 19 fakkaatti. Isii amata 14 fittee 14 fi baatii 9 laal kara 15 tun seen. Mijiyyoo tana anumrii shamarranii hundanii hin beeka. Akkasii mijiyyoo tana fakkaatu garrarreefu gammachuu ija babaaftee mitira 5 taate dheerattee gabbattee furdattee walin nu garagalchitee akkasii ammaan fuudhee deemaan jedhe. Gaafa teessan jennu akkasii harka. Daawwattoota agartanii turtan saniifu mee amma karaa dhugaatti deebina. Tareefus goone biraankii. Geeffama booda fa'a. Ta itti aantus biraankii. Daaboo yeroo mun deemtu ati faayoo fuudhu hin deemtu nuti dhimmi asitti argamneef kabiraati. Mee waan asitti argamneef dhugaa rabbi xiqqishollee taatutti yaadii tilmaa. Xiqqoo. Dhimmi asitti waliin qabamtanii bammaaltiin beekaree boosta takka hablaa biyyootanaas si godhee biyyootanaas si jaalataa si duubanaan jettanii na gootanii na gammachiiftanii na rifachiiftanii rifaatu waan dubbatan sana wallaale guutaa isaanii romtonni rifattaayyee guutaa namaa footoni gammada na rifachiiftanii rifaatuun sana ilaan gammaan irraan baane irraan baane tateenya teessi direeboos iseen kannina jettanii kannine isii to hablaa haa maqsanuun dinjiru tilmaame amma tilmaamii dhugaa rabbi hablaan kun si waan asitti argamneef tilmaame. si yaadan. Aflaan keetuma dhugaa. Namallee danaan baane kamatummaa yoo naan malee. Akkasii daawwattoota keenya Najjaash waa takka tilmaamuu hin danda'u gammachuu fi rifaatuutu wal keessa nattee ta fuula diraa tilmaamuu na kutee jee saniifuu siifini maare. Yookaan ni yookaan fatiyaan anatti mutane sina mana diiwu kamane na goote deemu. Isi amantaa? Fatiyaan ayamti. Oo fatiyaan. Najjaash fatiyaan amanaa sin amanuu fatiyaan naa kanni jee oo fatiyaa waan jiru himi. Ayya Najjaash akkuma baarsin jeetti haflaan keetuma haflaan tun waan qophaa'e hundi sumaaf jecha qophaa'e irraan tana dahaaboonis sumaaf jecha as jirti namni hundinis sumaaf jecha as jira haflaa keetiif jecha. Haflaan kun dahaaboo obboleettiin ta'e sapiraayizii godhu deemti. Kannaa tokko kannaa ati takkaa kan namtillee hin beektu kannaa akkasiisan. Kannaa akkasiisan takkaa kan namtee hin beektu obboleettiin ta'e maashaallah yaadni ishee hedduu na gammachiise. Akkasitti sapiraayizii kana naa gootan malee jettee nu dhuftee qophii kana hunda qopheessitee kannaa san kannaa ajaa'ibaa si qopheessitee. Namallee fudhachuutti hin jiru namallee fudhachuutti hin jiru na rifachiiftanii rifaatuun san nafe. Lala. Fatiyaa afaan beeynu naa himaa fidis. Reefu fatiyaan amana jee ammallee fatiyaa amanuu didee na keessaan baane jaa. Akki jettee sapiraayizii obboleettiin teessii qabdu Najjaash keenya hogguu yuutuub dalagu ijaan qabu gurraan qabu ijaan qabdaa gurraan qabdaa jira. Isi waan jettu. Sirriitti fi hogguu si waraaban sirriitti alaalanii gartaa.
Ni garuu numaan qaba jaagu numaan qaba. Numa qabda? Numaan qaba. Nyaata gadi. Halaala waan gartaa hagguu viidiyoo namni dura dhaabbatee sooraaf. Ati silaa hagguu diiqaa faa dheeyitee diraamaa faa daleetu. Ardii guutuu sirri ni gartaa ijaan. Maaliif inni agarraan hin dalagu jiraami waan ta'an. Kun jettu? Jennee sila. Agarraan hin dalagu jiraami. Lakkeessin. Akkasii ani najjaashi janiin qabaa hadiiqaa kiiloomeetira meeqaa tana gamana gamasittiin harkette ati duuba mana uku jibda najjaash keenya ijaran hedduun harkunaan jedha. Akkasii jalatti. Lala ni agarra jaani Dila seemiti. dila semiti. Duubaati maa manuu didda isiin dila sin harkuu. Waaqa qaariyyuu. Akkamittiin harkette hogguun viidiyoo irratti ilaalu najjaash keenyatti qoqqana ejjaa qaroonsaa guutuu miti jette. Mee nagaadhi mee sirritti? Waan baay'inaan qaba. Akkasatti jira namaan kanaa namaan harka. Akkasii nuti dubbii garagalchinee isiin najjaash akkas hin jenne telefoona hanqa shanacha xiyyaa kanaani yuutub dalagaa hamilee isaa eeguufin itti mul'isi. Kara kannaadha. Kanaan ba'uu deemti. Kannaa sii qabdi. Maal kan nuti deemti? Wanni kun maali? Ija yoo qabaatte wanni kun maali? Ijaniin qabeetteemi? Beekuun danda'a waan diimtuu irratti ransaqidha beekuun danda'a. Yaadame. Ijaniin qaban jetture? Maaliif beekaati? Kan ija qabdu beektaa waan keessa jiru. Waan keenya namatti hin beeku. Wanti ni ulfaata. Ol seenee banee ilaalee dhufuudheera. Daaba ol seenee banee ilaalee. Asuma bayyana. Waan keeti bar. Jechuun ol seeneetiin banee ilaalee dhufu. Waan naannoo galmaa banata aduma. Achi banachuun hin taatu. Abooti waamee kasii godhu jirtu miciyyoon tun. Kana waan ol seenee banee ilaalee dhufee ota kittiitan. Waan namaa banataanis namaa banatanii. Hayya maal? Nagumaan siin jaa la waraqaa waliin martee walii hiitee sitti tolchuuf hin jee malee waa takka keessan jiru. Odoo ol seenii banee naan jettee kanarraa jireetu waan gaddee malee duwwa. Waan kan natanii fedhaa baar dirree banane bakkee jirta. Waan kana hedduu beeta. Waan kana hedduun fadhaa jite. Bee tilmaami waan kana. Dura tilmaami. Tilmaami. Beekuu hin dandeenye. Qaroon qabdu kan hin siin jeemo. Daawwitiidha. Daawwitii beekee jira kanneef. Kanniif. Kanna. 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 Abanamu. Najjaash si banu? Najjaash waan akkanaa banuu hin beeku fatee anaa bantuu jedhe. Ati argattu? Ani waan akkanaa banuu hin beeku fatee anaa bantuu jedhe. Dhiiroo maali? Waraqaa yaa Najjaash. Daaboo qofaa quba qaba waan. Fatee anis ni beeyti. Quba qabdii maal akka ta'e. Kaartoon mana daaboo maal taate ta'e kaartoon namaa kana. Wayi rabbii qi. Namaa kana ta'a. Ano la? Daaboo maal? Wayi kaartoona. Maali mallee fuddare. Yaa ballee fuddu. Amallee fuddu. Fuddu. Wow. Ajaa'iba. Maashaallah. Maashaallah kunoo kannaan obboleettiin Najjaash kan ta'e kunoo telefoona. Akkasii ija akkaati hin qabne telefoona xiqqaa ta'u. Mee ol baasi telefoona keessan. Kunoo ija hin qabduuni nan siinjuu kanaa waa bilbila yuutuubiin dalaganiimi bilbila viidiyoo waraabaniimi ijji ta'e alaala ni gartii hogguun siinjuu ni gartii jettee turte tunni gartii ree lafa alaalaan waan waraabdi. Akkasii ijjini nan siinjuu tana obboleettiin ta'e haa galatoomtu. Baay'ee galatoomin siin jaa. Inni jechuu baatullee anaas siin jaa baay'ee galatoomi. Baay'ee galatarraa faayisinis. Dheeratee jira. Najjaash? Najjaash waa nama galatoomi namaan juu miti hamii malee hamdiin beeku saniifuu anaatu siin jaa galatoomiif. Isinillee galatarraa naafaa hedduu kan akkanatti asitti mana keetti dhufee naa gammachiistan innillee gammachuu keessa bikkee kaa'u dhabe isinillee naaf galatooma. Keetitti anillee yaa bahara kanaa jeesitti himeetillee anaacheef qabdee kanatti hablaa kana naa qopheessitee
akkasitti naaf ifatiyaan suuqallee wajjiyaanee viidiyoo dura irratti illee ni agaranii marree arraan tana kunoo telefoona kana bitee fi akka inni naa gammadu abdiin qabaa telefoona xiqqaa kanarra hara kaameratti illee bituuf achi deemuuf qophii. Atuu galatoomii waa akkasaatii miti galatarraa fi naan galatoomii waan jettee turteef ati lakki nama galatoomfachuu ni beeyta inni waa galatan beeku. Waa gammachuun galata isa wallaalchiftuun beeyne aboo galatoomiitiin obboleettii ta'e. Haa galatoomtuu umrii dheeradhu isinummaan warri gartee kannaa isiin naaf kannite fiddee naaf kannite sana kaniinii fi wajjin fatiyaanis deemtee wajjin bittee akkasitti wajjin naa kannan kana isinummaan kun hundinuu galatoomaan isiin jaa hoggu takka harkadhaa gammachuuti yaadu. Waan arrumaan harke nama gammachuuti yaa harka naadha waadaa ifi. Wallahi maashaallah hedduu yaa dahaboon hedduu obboleessaaf nama yaadu. Obboleessa kiyya kun haamilee qabaa YouTube kanaaf dalaguuf haamilee qabaa bilbila inni hin qabu bilbilli inni deemuun kunoo kana fakkaata jettee bilbila kaameeraa tolchee maruuf bittee kannaa surprise goote maashaallah hedduu obboleettii qabda obboleettii gaarii qabda. Akkasii galatoomtuu haa jiraattu rabbi guddootti haa kannu kaameraallee niin bitaaf yoo rabbi jeettee akkasii daawwattoota keenya viidiyoon dheerattee jirti amma sagantaan teenya karaa. Kunoo akkuma barree keekni as jira karaa keeka muraa deemna saniifuu waan beelofnee jirruuf keeka murree haa kutannu nu hojii kutadhaa isiniin jenna.